galtee man sallee dhiqqoo daladdeetiini hin baatee namallee dalagaa naa barbaadii jennaan namallee taa'uun barbaadu taa'uun jaalladhu namallee mana dalagaa biraa ho'iin seensee somaa jirtu warri koomentii shata warri koomentii hin jala cufa mooda wattanii teetan ayye yaa erga mana biraallee amma seensee achi amma daddaladde I think dalagaa tutulfaatee namitti gaafattee asiillee jaartiin tiyyallee koottuu ooyilii dalannaa dalagaa waliin dalannaa koottu dhiisii jettee anillee barreesseefi koottuuti dalagaa waliin dalanna bakka dhiisii koottuudhee madamiyyuu akkamitti hima jennaaniini maal jenneeyyuu I think maal waata jette waa wayii soorabdee dhuftee beektee madamii sani waa wayii sababdee dhuftee ergasiin booda teennee mari'annee dalagaa akaakayyuun narraa jettee dhutte akaakayyuun na jala du'e jettee dhutte komentii ka hawwii waan hin jirreef hawwii chaarjii dhume uumaa baate hawwii kottu deemi komentii eenyu hidhe hiika argitee ergasiin booda amma dalagaa kana hin eegallee dalagaa kana sadiin eegallee ergasiin booda namni kaan taree walirra haraashiidhaan fakkeenyaaf doktora baradhee hoo jetti namni tokko doktorri haraashiidha miti ree akka namni kaleessa milkiin fiinyaa buufa milkiin mana sargiitti dannasa osoo jedha osoo hin taane nama ogummaa seeraa qabu nama sartifikeetillee bideessinii mul'isuu danda'u. Garuu namni gaafa walitti dabalamee jedhee waa barataa waa wal barsiisaa garuu sababa walitti dabalamne hawwiin na barsiiftee jirti yoo jedhe isiillee gaafachuu dandeetta fiddeetiin na barsiina waa'ee dawaa kanarraa garuu ergosii walitti dabalamne waan kaniin humna jenneetiin hojii kan kee kanatillee gara ogummaatti jijjiiri jedheenan argitee gara ogummaatti jijjiiri waliin dalannaa jedheeni jaartii lama sadi taaneetiin hin eegallee viidiyoo jalqabaanuyyuu waraabee kuno akkana doktorawwiin qasin dura sin barsiisaa turtee jettee gama tiktookiitiin amma nu biratti argamtii waan adda addaa barbaadan nu bira argattanii jedhee waan akkasiillee viidiyoo jalqaba gallakkise beektee ergasiin booda viidiyoo irraa eegalee dalagatti seennee dalagatti eega seenneen boodaan kaampaanii deliverii ture deliverii kana lakki yoo figeessine birriin ijoolleen nu kabaltuu fi birriin ittiin geeffamuyyuu tokko ta'uu danda'a sii galaami so amma delivery kampaaniitti kennaa hin beekamu as keessa uffata gurgurlee delivery kampaaniin geessaa isaan paasentiidhaan muratanii hagana muratanii isaan nuti immoo isaanii kenna hojjennee jennee walii gallee. Meeqoo imalki Muniir gurra isii dhageeffattu kun akkana jenne akkana jechuun ibsiraa kanuu ta'u Muniir dura akkamitti fidde hawwiin baate itti dawwaliif silkii qabda. Ni qaba itti fufe itti milmiluutiin jira. Gaafannu qabna. amma kuma kana duudhaan jirru amma dalagaa turee ji'a tokko folakkaa dalannee amma siin ji'a sadii na bira dalandee beettee ji'a sadii dalayde moo waliin dalaydan waliin dalanne kaa jechuun na bira dalandee jechuun waliin dalanneedha ji'a sadii na bira dalaydeen damoosani waliin dalaguun immoo waan argatan addaan qoodamuudha yoo kasara waliin kasaruudha akkasitti addaan dhufaati kaa doktor. Ji'a sadii kana keessa waan ji'a tokko folakkaa herreennee osuma asiin jirtuu birrii hafellee hin beeksisin dubbattee jirti asirrattillee birrii kana hagana tokko jenneetiin lafa keenne maaliif amma wanni takkatti amma sirnaa beeku qabdani wanni kun birrii namni dalagoo osoo hin taane baasii baasaa dawaa daladdaa miti birriin deebitee bittaa birriitti deebitee gurgurta miti. Baasii qabaa galii qaba kun hunduun galmaa guyyaadha waan baanu galmeessina siinillee beetti kana. Ergasiin booda ka ji'a tokko folakkaa herreennee lafa keennee jira uummata akka ji'a tokko folakkaa waan cufamee 5,000 tofa jettee jirti 5,000 tofa'ee ka ji'a tokko folakkaa sun jechuudha sii galaami. Kumni shanii kun bakka saditti adda baalaadha ammallee kumni shanii kun bu'aan argamee jedhee nama sadiin daladdeetiin nama sadi bakka saditti adda ba'a. Diraan kumni shanii ergasiin booda immoo itti fuufnee dalannee eega jenneen booda ji'a tokkoof walakkaa eega dalanneen booda gaafa ji'a jaaffaa bulii shan bulii ja'a eegallee gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii hawwiin qabamtee kanallee akka ittiin qabamte gaafsanii guyyaa jechuudha ufii isiitii mucaa tokkotu jira keenya dhufee jira biraadar jettiisiin garuu namni biraa dammoo kaabbeeraa jira kamaaliitillee jedhanii waa'ee jedhanii san isin rabbitu beeka garuu obboleessaa miti obboleessi biraa as keessa jira. Omana kon qabu sun dalaga ijoollee Dubaay hayye. Ergasii maal jettee birrii kennuufi barbaadaati birrii naa fidii naan jettee anu ajimaaniin jira nama na bira jira beek chaatiin jira waan kana waan hunda ragaadhaan haasaa jiran.
maaliif rabbiin jala dhokku beekta akka namni asirra deemee malee baana maan jedhu maana dhugaa nama rabbii nama waliin dala qofa beeka beek siigalee asii ergas anuma jimaaniin jira mucaa lakkoofsa sergiiti asumaan itti kenneetiini galaa jedhee kan hunda chaatiin si erguu danda'a waan ani isaan jedhaa waan sagaleen barreessaa ture gaafsan jechuudha siigalee ergasii erguu hin dandeenye siin bakka alatti mucaa kan arguu barbaaddi qaamaan jedheetiin bakka dhiisee hin galee aloonnaa wayii qabna qubii wayii qabna ajimaaniin toras jiruun beeka biyya ajimaanii kana damnee walgalii geessineetiin ajimaaniin deemaa adda qubii waldaa waan ta'eef damnee dalanna jedheeni anaabsiin deemneetiin suuqiidha meeshaa illee deebineetiini ordarii dalannee odoo nama ordarii dalannee kaanee anillee deemu qophaayaa jiru mucaan kun itti dawwale. Mucaan itti dawwalee jennaaniini dhufe mucaanii birrii naa kennii itti gabbanna hawwi maal taate namni ollaa namaa dhufe kabajaa qaba manatti ol yaamiiti manatti buna dhugee haa deemu birrii fudhatee jedheen. Jennaaniin lakki manatti ol yaamu achumatti itti dhaqa malee jetteetiin birrii noo as geette gannaafuu hin jette mutatti ho'iitu mana kee galtu jira mana kee kireeffattee galtu isiin aga birrii naaf dhufe eegaa jiraan gadi buutee jette isiin. Labkaa ofii qabu birri 500 wallahi billahi wal halkan kana soofa irra kaa'ee jaartii anoo hawwiin dhufte itti kenni jedheeni ani deebe bakka ammoo qubii kan. Hawwiin gaaftu Muniir ijoolleen hawwii fidaa jiraa jiranii dubbiin sirraa warra bareedaa hawwiin maa buutiree gurbaan dhufna. Bibbii kana dheeraan qabadha. Asirratti wayiin gaafadhaa mee kaleessa waan dubbatee kee. Taa'aa dhuftu charjii ta'uun oolu mee gaafii tokkoon gaafadhaan yeroo tokko wanti gaa barbaade. Muniir. Oye, okay. Gaani nama taa'aa waan ta'eef. Mucattiitti dawwalee fide yookiin zaara jettutu dawwalee fide akka rofidde fide yoo silkiin si wal jira tiktokii nama bira jiru maqaa sitti haibdoo jala dhuftee lakkoofsaa barreessitu. Dhagaa jirti asli. Ergasiin booda birrii lafa kaa'ee kana jimaaniin deemee. Ajimaan gaafa deemee anama deeqaa saako tokko godhadha maaliif ragaa qaballee ijoollee baay'ee jirallee gaafa hawwiin qaban godhadhee jiranii. Ergas achi deemee anumaan taa'u nadda wantee wattii wayii firashiitti tabbeeraatti as keessa jirti isin Dubaay jirti malee jechuudha. Milkii rabbii jedhi biyyaawwiin qabamte rabbii jedha hawwii baasaa waan dandeettanii rabbii jedhaatti anillee nama isii baasuun soqaa isinillee hawwii baasaa naan jetteen archuma akkam qabamte maa sirkiitti radda walee dadhabee miti mucaa keessa dheenu maamushidhanii bira deemte miti ennaani la isatu natti dawwalee sirkii kan kee qabu inni mucatu natti dawwalee na biraa qabanii isiillee mucattiin biraa illee jirti ijoolleen baasii guutuudha qabanii deemanii jedhanii naan jette mucaa yoon tun. Jennaan amma rifattee jaartiyattillee dawwalee biyyaawwiin qabamtee sirkiin kaaftu basanii sirkiin kaafne naani rifattee ammasiinillee erga seerammallee bakka muudiin naa tamidhee ijoollee ajjirtu jechuudha ijoollee baay'ee jira ijoollee ati beektu jiraatu dandeessa achi keessa gaafsan bakka muudiin naa tamee kalaaf fidheetiin bakka itti dhiisee birrii itti kenneetiin baheen galee ergasiin booda halkan sana soorramni bulee jechuudha ganama san hatantamaan ka'ee kampaanii kana gaafsanuu banee jira beek kampaanii ammaa eebbisee gaafsanuu banee jira soosii ajjirtu banameera kampaanii kun sii galee. Fiizaa si dalagaa jedhaanii duraa isin jechuudha. Ergasii xaalaa wannaa barreessee ofolleessee ani kawa dalagaa jechuudha akka nama kan kataraatutti jechuudha. Barreessee ergasiin booda siyaadii oofsii deemee kunoo ta'u buleetti xiyyaati mucattiin tuni rabbi jedhaa na gargaara rabbi barbaada tasa shuxxaan qabee eessa akka jirtullee hin beeku na gargaaraa jedheen. Jennaan maqaa isin irraa fuudhaniitiin laalaniitiin siisteema keessa seentaraal jeelii jirti achi deeminaan jedhan bakka masiitti namteertu kan. Achi ka'eetiin mucaa riyaa kiyyaa tokko wajjin achi deemeetiin seenee namni akkana asitti hidhameera jedhaniiti ta'u buleetti xiyyaati yoo paaspoortii taate wallahi ka rabbiin kun beeku yoo paaspoortii taate kunoo paaspoortiin keenyaa akka jira kunoo narraa fuudhaati naa baasa rabbi jedhaa kunoo dalaguu fi barbaada biizaa kaampaanii kiyyan jedheetiin koofalleessan illee isaanii mul'isan. Ergasiin booda achi dhaqeen jennaaniin ergasiin booda maal jedhanii himan warri achi dubartiin ajirtu warri siyaadii jechuudha. Ajjiraachuu hawwiin ajjirta hawwii goobanii ta'e akka ajjirti garuu obboleessa malee obboleettii malee haadha abbaa malee infoormeeshinii kennuun dhoowwamaadha. Yoo kafaalaa ta'uu fi barbaaddee jette maakamaa deemii naan jedhan. Maakamaa deem jennaan
okay jedhee achi ka'ee ammallee guyyama san maakamatti deebi'ee bakka maakamaa jedhan kana. Dhaqee jennaan akkana jedhamti wanti akkanaatiin na jala dhamee rabbiin na gargaarannaan poolisiin achi itti dawwalee jechuudha mana dhaasaniititti. Ergasii dawwalanii jennaaniin hawwii goobanii jirti wixata darbiti gara hawwii immigireeshinii jedhani warri asiin beekaa Dubaayitti darbiti gaafa wixataa naan jedhaniin isaanii. Jedhanii jennaan amma deemnee achuma ammallee osomaan galiin obboleessasii jechuudha. Obboleessii kas keessa jiru jira beekta akka garaa isii. Dhaqee obboleessasii kadhadhee hawwiin akka hidhamteetti jennaaniin maal qabaree haa galtuu naan jedhaa dhagayeerannaan lakkii rabbumaa jedhiiti otoo akkasitti waliin galan osoo akkasitti wal jaalan riskii kanarraa kaateetiin akka ta'uun hin maluufi rabbii jedhi kootu waliin dhadhaa'oo obboleetti malee jedhanii jiranii jedheen. Obboleessasii ka garaa takkatti fuunee mucaa riyyaa kiyyaa wajjin mana hidhaa san dhaqe seentaraal jeeli san deebine guyyama san. Achi deebinee kun aayidiin isaa kana piliis kunoo isiillee walitti gala maqaan isaanii. Hawwiin hin qabdu Muniir bilbila. Hawwiin olaanii irraa baatee jirti gamana namaa jirti timi ani bakka isii bu'eetiin waan tokko waan ani fudhatte rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Sanuma walirratti jechuun Muniir talagaa maal bakka isii buuta miti. Ijoolleen as jala jirtan ijoolleen as jala jirtan yoo warri qoy taraa takka ergaa dabarana ijoolleen as jala jirtan namni hawwiin bira jirtu yoo jiraattan warri hawwii beektan please akkaataa hawwii itti argannu tiktookii biraa kennitaniif illee ta'u firoonni isii warri as jala jirtan dawwalaa fi warri silkii isii bakka isiin jirtu beektan nama kan hunda keessatti wallaaluun jiru akka silkii nama biraatiin dhufteetiin seentu nu gora bilbila Muniiriin qabdi. Yaalaatiin jira. Okay. Amma Doktor ergatiin booda aayidii obboleessaa irraa fuudhanii haysiilee siistem keessa ilaalee walitti galu garuu isiin heeziin isii Dubaayi hawwii immigireeshiniidha. Kibsii qabdi irraa argitee. Bulle. Thank you. Asitti dabarti garuu isa ta'aa jira gaafa keezii isiin hin jedhan. Maal ta'e? Dhagaadhaan. Doktoroonni maa wal'eessa jedha bara. Siyaa'inni dhabnee taa'aa jirraami. Abdii akkam? Jiro nagaa. Amma kam doktora qabayyinara yoo milkiin dhufu hawwiin hin jirtu. Yoo hawwiin jirtu milkiin. Uummanni jaartiin kunoo. Guyyaa bashannanaa oolan taa'aa. Illee warreen salsilaa deemtee taa'aa kanatti. Okay, itti fufi tumura doya. Ergasii mucaa kana gaafa wixata dabarsan sani obboleessa wajjin kaanee dhadhe manidhaa isiin itti dabarsan kana jechuudha. Manidhaa dhadhe kanaan booda wannaa isiitti kennee paaspoortii koopii isiitti kennineetiin obboleessa wajjin gaafannee naani siyaadii ofiis seenee naaniin nutti himu didan informationii nutti himu didan naani karadhe obboleessi jira dhiyaachuu danda'anillee warra bittee ka dubbatu. Ergasii karadhee naaniin as keessa jirti garuu har'a osoo hin taane boru deebi'aa nuun jedhan. Ergasii booda gallee obboleessaan borulleessi deebifna jenneeni ergasii borumti yoo geenne jennu obboleessi silkiin kaasu itti tumnee mana isaa jala dhaabannee eennee dadhabnee jennaan ergasii kaaneetiin hiriyaa fi wajjiin hawwii immigireeshiniitti yoo deebinu ammallee jechuudha guyyaa tokko akkam na fakkaate already ishaaraa kennitee jirti hawwii goobanii galuuf qophooftee jirti waan dagadhe keessa jechuudha waan dagadhe keessa gaaf jalqaba dhadheessani kafiila sii fidaanu kafiila sii yookiin lakkoofsa kafiila sii nuun jedhan. Ana dalaguu fi barbaada jennaan gaafa jalqaba obboleessonni dhanne san jechuudha. Mucattiin tuni kafiila sii hin beektu lakkoofsa kafiila sii hin qabdu obboleessi sii kafiila sii hin beeku mucattiin abbeeraa sii kafiila sii hin beektu akkamiin kafiila sodhaa'ee eenyu dhiyeessina waan goonu dhabne. Argitee nama biyya kanatti hidhamee nam tokko hidhamee jedhe nam tokko keezii kafiila hoo qabaatee jedhe haa kafiili sun dhiyaatu malee nam biraa irraa kaasuu hin danda'u viizaa namni biraa dalaguu hin danda'u garuu kafiili sun dhiyaachuun dirqama jechuudha sii galee. Okay. In dhabnee otomaa jidduu kanatti mootummaan naan jette namichi Sumaalee ho'i jette wannaa keenya ragala bultii keenya ragala namichi Sumaalee kun hiriyaa kafiila kiyyaati jette yeroo baay'ee haasofte jechuudha. Ergasii ani kafiila kana namichi kana eeguudhaaf namichi Sumaalee kana bultiin kijala jechuudha. Wallaahi guyyaa meeqa dhaabadhe jechuudha.
akkasumas waddaa Obboleessi keessa jira amma. Obboleessi isii sun eessa jira? as keessa jira Dubaay keessa jira. Mucaan isin bira qabattee mucaan isin bira qabattee Neetworkiin dinumala obboleessi tan. Doktor maa carraa takka kennine maala ukkaamsi Milki obboleessi tan. gaafuma tokkoon gaafachuu barbaade carraa naafan yeruma tokko Gaafa. qoon kana gaafatta nyaatu dirqama bulan budaki waa'ee galii sadiis kalee viidiyoo ni qabna diinaara 9,000 naqee riitiin qabaa jedha nama 5,000 jira 6,000 fi nama 6,500 silaalu jira diinaara 9,000 naquu himtee jirta risiitii ni qabda viidiyoo baniiti gorsiisi taanka lammaffaa kuni ji'aa fi wayitti 5,000 hojjennee jirta waliigala ji'a 5 baay'isuu ni dandeenya. La. Okay. Kuni tumura gaafi ni tumura deebista. Dhaabbadhu. Haati deebita waa'ee galiisaa fi kana kana ishii dhuftee naan soita rakkoon qabu. Ji'aa fi wayitti yoo 5,000 daleetan ji'a 5 hojjechuu waliin dhalamtee jirtu. Akkasii miti Muniir jarjartee beeyta. Akkasii miti qoy. Milki. Laal nuti ji'a 3 duwwaa waliin dalanne laal. Ji'a 3 duwwaa waliin kan ji'a tokko walakka already herreennee jira. Yeroo isin maali ajjittu kan 5,000 isin jettu kana jechuudha. Kan walii bira qabnu kan ji'a tokko walakka qofa ji'a 5 akkamitti dalagda. Hawwiin gaafa ji'a 6ffaa bulii ja'a viidiyoo ilaaluu dandeetta. Dalagaa eegalle gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 hidhamte eegullee beekaa waraqaa lallee jira. Okay, Asliin amma hawwiin ji'a 5 waliin dalaynee jette. Ati ji'a meeqa waliin dalaynee jette? ji'a 3. Ji'a 3, okay. Maallaqa ji'a 2 ka ji'a dura 45,000 waliin lakkoofne anaaf milkiin ka ji'a lammataa 30,000 waliin lakkoofne jette dhugamo soba. Kana hundayyuu dubbiin salpha namni fi wadhaba malee. Biyya kanatti kaampaanii kan kennitu ka waan daladu kana guyyaadhaan firiitti godhee sii baasuun jira miti. Lakki anaaf milkiin irreega ji'a dura 45,000 waliin gatteennee goone ka ji'a lammataa 38,000 waliin gatteennee goone jette. Waliin irreega gootan mongoolidha barama. Kan nuti irreega goonee jenne ka ji'a jalqabaa san qofa kaan mobilin 5,000 sakaftu malee kaan hin goone kun soba. 45,000. Hin goone ka jalqabaa san qofa herreega goonee herreegni baasiin bahee maaliin bahee jechuun guyyaan baasii baafta miti ree. Galiin nu ga'u nama sadii diraama 5,000. Kaafee Isiin nama sadii miti milkiin nu keessa homaan qabu anaaf jaartii isaatii jetti waan kana maal jettan? akkamitti taama akka dalagaa jiru kan waggarii kana deebisu ollaan kan lakkoofsi ollaan kiyya kan kostomariin haasaa oolu ana kan ijoollee achi fudhachuu diddeette itti dabalee haasu ana ijoolleen isiin bilbila iyyuu kaaftu hin deebiftu waasaap iyyuu yeroo waggarii fuutu iyyuu anatu galee itti kaa sirrii miti maaf akkas goota ijoolleedhaan maaf akka itti fayyadaman himne maaf akkas goota dheedhi isin siif jaartii haadha manaa kee walumarratti isin dammartee nama tokko isin goote haa ta'u ati marilleen gaafa duraa haadha manaa kee wajjin waliin mari'atanii waan saniif haa ta'uun beeku ammallee ati maallaqa buusii keessatti akka isin nutti himtetti homaa keessaan qabdu ka biriin 300 ka haadha manaa keetitti 8,000 keetiiti. isin birrii 300 miti maal birrii 300 dalaguu dandeetti isin akkamitti kama isin 3,000 eegaletti 4,000 eegaletti wallahi billahi kijibti jaartiin as teettee isin dubbachuu dandeetti waan jira amma jechuudha soba. Aboo rabbi jira namni hawwii beektan fida. Hawwii ma Doktor waan gootu asli Doktor Ifnaan assalamu alaikum sin jenna akka dhufte asli mutattii turkii baasuu oolu yooni turkii baasuu baatee sila dubbii isaa mirkaneeffachuudhaaf 9,000 risiitii yoo nu barsiise ni amannaan sabboodhaan ani turkiin baasuu baatee mucattiin ka deemtu taate mucattiin shira qabdi shira moo nu dubbii shiraatiif as ta'an jirru tokkoffaan dhugaa yookaan isa waliin turanni buktu taate dubbiin jalqabarraayyuu kijiba jedhe tokkoffaan irra geeffadha lammaffaa irratti gaafii qabaan doktor Ifnaaniif jechuudha.
Gaafi itti gaafatanii isin kaa jiran. Muniirati waa'ee risiitiidhis. Waa'ee risiitiidhis. Muniir dhaggeeffadhu gasi darbaa yookiin xaxaqa umar banan na dhaggeeffadha. Ida waa'ee risiitiidhis hadagadha risiitii miti. Haasawa isiin nutti himtee fi kamelkii eessa wal fakkaataa eessatti wal dhibaa adda baafadhaa jiran ammaa risiititti fiidan. Risiitiin hin barbaachisu asli. Risiitiin gaafa ammayna milkiin maal jedha? Baatisha waliin dalayne jettee miisiin nuun jette milkiin baatii sadiif gimmaashaa nuun jedhe gurra keessan irratti. Kabaatii lamaan lakkoofne jennaan kabaatii tokkoon lakkoofne jedhe. Dubbiin wal fakkaataa jira. Waan kanarratti xiyyeeffatanii eenyu akka bamiidhe eenyu akka miidhame jaarsi manguddoon keessaa argata malee saayidii tokko qofa qabatanii dhiibuun sirrii miti. Munir dhagaye. Asli asirratti nuti haqa barbaanna. Mucaallee miidhuun barbaannu. Hundi isaaniitu nuuf kita. Hayti mucaa yoo mucattii bira jiraatte mucattii hayti mucattii yoo mucaa bira jiraatte irraa fuudhuuf jirra malee tokko miidhee tokko tolchuu himi. Isi tana dhaggeeffadha ani dubbii ani gaafii isinii gaafadha eegasii haftee waan hafte gaafatani risiitii bira dhaqina risiitii mucaa yoo gaafa birrii na erga jette bar isiin reefu nuun jette. Osoo birriin 9,000 qofa ta'ee osoo birriin hisaabni beekame meeqa irratti seefe jennaan. Hisaabaan beeynu yuu jette kabaatii sadii lakkoofne nuun jette mucaan afaan ufiitiin birrii 90,000 haa ergee jette 100,000 idaan irraa qaba jennaan sun rakkoo miti sasanii rakkoo miti. Amma ani kasiin jedhu milki isin gaafa dalagaa kana eegaltan baajeta meeqa maddabdanii eegaltan? Baajeta yoo xiqqaatee jedhee amma akkas diraama 2,000 akkas 2,000 moo 2,500 eegalle. Yoo xiqqaatee miti meeqaan eegaltan? Qabatamatti kabeeytu ka yaadattu. Garuu tilmaama akkasii yaadda. Diraama akkas 2,000 moo 2,500 akkas. 2,000. Maarree eega 2,000 ta'e 2,000 akkas eega ta'e isilleen 2,000 akkas nutti himte birrii 2,000 san 2,100 jettee dubbiin keessan kun wal fakkaatadha. 2,100 san keessaa 300 kaadha manaa milkiiti 1,800 kiyyaa nuun jette waan kana maal jettaati? Soba. Meeqa kee birrii san keessaa ka isii meeqa kee meeqa? Birriin isiin nutti kennite yoo jiraate jechuudha. Jaarteelleen jirti yoo waan jechuun dagadhee jechuun yaadachiisuu dandeetti. Namni waa dagachuu danda'a namni dalagaa waa dagataa beeka. Guyyaa waan nama ta'e waa dagachuu danda'a. Yeroo tokko meeqa achi keessa 2,000 san keessa isiin yoo xiqqaate. 2,100 ka'umsi sirrii amalaal walii gala dubbiin keessa hedduu wal fakkaataa bar nuti gidduu kanaa wanni argannu hin jiru isinuma araarsu fi oromoo walitti isin araarsu fi ati ilma dhiiratti qalbii ummata dhiiraa haadha kee abbaa kee haawwota namoota gurguddootti cabe kana akka sii tufanii fi beekta karaa maleen akka namni qalbii sitti cabnee fi milki wallahi. Okay, laal doktor sirri jirta amma bar inninis 5,000 nu gaya jechuun barbaachisaa wayiiti maallaqni kun akka guddaa ta'e inninis amanaa jira isinis dabalaa deemu jira 5,000 nu gaya ji'aa fi wanti itti 15,000 jechuudha nam sadiitti jechuudha. Jaartiin tee dubbachuu barbaadu yeroo tokko kabajaati jaartiin tee 800 baaftee isiin 800 baafte jedhaa jirti kun afaan jaartii yara dhagaa. Salaamu alaikum. Ati Munir deemi ati mormuu dhiisitin intala barbaade hawwi. Salaamu alaikum duma shakami. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jaartii doktora. Nagaa. Fayya baga rabbi ilma